Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kutaa 7ffaa. Akkuma kanaan dura kutaa ittaanu ilaallee darbine har'ammoo kutaa 7ffaa wajjin ilaalla. Waaqayyo Gooftaan nu gargaaru. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kutaa 7ffaa. Kutaa 7ffaan akkasidha. Warra dadhabina fooniin balleessan ilaaluun. Mana Waaqayyoo keessa warri dhugaan akkuma jiranii, namoonni sobdoonni tajaajiltoonni hafuuraa akkuma jiranii, warri foonis jiru. Yeroo baay'ee namoonni haa cimnu kan jedhe qulqulluu Gabri'eel osoo hin ta'in Saaxaaneel kan cime fannoo Gooftaa jalatti argame. Qulqulluu Yohaannisiin osoo hin ta'in kan kufe Yihuudaa ilaaluu amantaa isaanii geeddaraniiru. Isa cime yaadadhaa. Ibroota 12:4 kan jedhame sagalee Waaqayyoo qalbeeffachuu dhiisuun warra sobdoota fakkeessitoota warra tajaajiltoota foonii ilaaluun isaanii akkas yoo ta'an sababa jechuun amantaa isaanii jijjiiraniiru. Saba koo isin hoogganaa isin dogongorsu daandii irra deemtanis ni balleessu. Isaayyaas 3:12 kan jedhame jecha raajichaa hin hubattanii. Lubichii fi raajichi dhugaatti namacheessuu irraa kan ka'e ni dogongoru. Dhugumattiin ni liqimfamu. Isaayyaas 28:7 kan jedhe akkaataa sagalee raajichaatiin raajotni gufachiistonni baay'een akka jiran iccitii hunda beekuudha. Tajaajiltoota cimtoota turanii fedha fooniin kufaniinis ati biyyoota barsiista turte harka akka dadhabbiinis ni jabeessita ture. Jechi kee kan gufate ni kaasa ture. Atis jilba lallaafee hin cimsita turte. Amma garuu sirriitti gara kee dhufeera. Atis ni dadhabde. Ga'ee fi atis ni rakkatte. Iyyoob 4:3-5 isaaniifis jedhameera. Tajaajilaanii dhugaanii kan of bitu akka ta'utti kan hojjetu keessummaa kan simatu barsiisuu fi kan ga'umsa qabu kan hin machoofne garraamii kan tahe kan hin falmine kan qarshii hin jaallanne ta'uu akka qabu kitaaboleen nu hubachiisu. 1 Xiimotewos 3:2. Haa ta'u malee kan osoo hin beekinis tahee osoo beekanuu tajaajiltoonni tokko mataa isaaniif qofa osoo hin tahin hoolota isaaniif gufachiisaa ta'aniiru. Saboonni koo hoolota badan ta'aniiru. Tiksoonni isaan dogongorsan. Ermiyaas 50:6. Qulqulluun Phaawulosis akka jedhe, ati kan warra biraan barsiiftu of hin barsiiftu hoo? Hin ejjini kan jettu ati ni ejjitaa? Waaqa tolfamaa kan balaaleffattu mana qulqullummaa maaliif saamtaa? Seeraan kan of ajaju seera cabsuun seera Waaqayyoo diigdaa? Sababa keetiin maqaa Waaqayyoo saboota gidduutti ni arrabsama. Roomee 2:21-24 kan jedhe dadhabina tajaajiltoota foonii irraan kan ka'e maqaa Waaqayyoo akka arrabsamu namoonnis fageessanii hubachuudhaa fi ilaaluu dhiisuun isaanis ilaalanii amantii isaanii akka jijjiiran waan ilaaleefidha. Yeroo hundaa namoonni kan ilaaluu qaban warra ciman jireenya isaaniitiinis warra tajaajiltoota gaarii ta'anidha. Gooftaan keenyas hojii keessan isa gaarii ilaalanii samii keessa kan jiraatu abbaa keessan akka kabajanii fi himni keessan akkasuma mana fuulduratti ni ifa. Maatiyos 5:16 kan jedhe hojii gaarii tajaajiltoota ilaalanii namoota amantaa isaanii akka ciman
waan beekuufidha. Tajaajiltoonni dhugaafis dhuguma seerri koo afaan isaa keessa turte, hidhii isaa irrattis badiin hin argamne. Ana waliinis nagaa fi dhugaan deeme, namoota baay'ees cubbuu irraa deebise. Milkiyaas 2:5 jedhees waaqa isaatii fi kiristaanota dhugaa biratti isaaf ni raggaasifama. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya hamma dhumaatti cimsee amantaa keenyaan nu dhaabuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokko. Ameen. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Nuuf har'aa nu galle waa'een Yesuusii, amantaa abbootaa hundeen Kiristoosii. Jalqaba amannee kan biraas hin jiru, jecha wangeela isaa maalumaaf jijjiiru. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Boqoo qacaabsinee yoo isaaf jiraannu, fuula yoo joollannee wallaalaa fakkaannu, warra kabajamaaf ulfina yoo laanne, gowwaa yoo fakkaanne isarraa baranne. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Dhaloonni micciiroon yoo dhoksee dhugaasaa, jireenya argachuurraa gootachuuf garaasaa. Qaraaniyoon beekaa akka isaatti amannu, fannoo jalaa jirraa tasumayyuu hin dignu. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Araasaa soomiti murteessaadha malee, ija jabinaanii ni dubbannarrallee, murteessuusaa malee araarsuusaa hin beeknu, warra ganamfanaa tasan lakkaa'amnu. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Nuti hin qabnu amantii nuuf ha'u, goonkaan jiru har'as kan haara'u, dhiigaan booresse isaan nu hundeesse, Kiristoos hin beeknaa isaan nu fayyise. Ameen. Na kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee, galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Ayyaanni, jaalalli, eegumsi, arjummaa Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokko. Ameen.